obboleessa kiyya commander in chief Nazir Haji Nura qabsaa'otni gameeyyiin maqaa Sheekh Mustafa Jarrada Banti Fufa warri liveidhaan seentanii shanee saaxiluu irratti hojjechaa turtan hundi arraba garabbiin dhugaa ta'e isanii baase gaafa wayyaaneen addi bilisummaa Oromoo waraana Eertiraa galchachuuf deemtu kaqa isaan maqalee maqanii Abboo Sibaatii wajjin laaqana dhawatanii alaabaa wal harkaa fudhatanii walitti dhaammatanii dhufanii dirree leenjii galan ka Dooktar Alamuu Simeedhaa wayyaaneetu waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira galchaa ganda isaanii je'ee saaxile irra girristanii arrabsaa turtan girrisaatiyye maal dubbatan arra qaanyii teessan dhiifama gaafatanii Dooktar Alamuu Simeedhaa dhiifama gaafatanii Nazir Haji Nuuraadhaa dhiifama gaafatanii Mustafaa Jarraadhaa dhiifama gaafatanii Baantii Fufaadhaa dhiifama gaafatanii Sheekkaa Buttaadhaa dhiifama gaafatanii ana dhiifama gaafatanii qarayyoo sabaa ka qabsoo isaan oofan arkee isaan jalaa garagalee hunda warra dhugaa arkee isaan jalaa dhaabbate hunda warra daandii haqa irratti as deebi'e hunda dhiifama gaafatanii girrisaati baga rabbiin dhugaa isin garsiisee jechuudha baga rabbiin haqa baase tanaaf dhugaaf qabsaawaa turre jechuudha anaannanne itti du'uudhaaf hadheeffanne nuufi wayyaanee hedduu wanni jira gumaadha malee firooma qabnu hin qabnu jechuudha gumaa qabsaawota bilisummaa Oromootiif nuufi isaan hedduu jira gumaa nadhii gammadaa afaan nuufi isaan hedduu jira gumaa hayyoota keenyaatu isaan fi nu hedduu jira gumaa ilmaan Oromootu nuufi isaan hedduu jira araaraman qabnu jechuu isaanii wajjin araaramuman qabnu arra dhiiga qeerroo irra qoostan jecha dhiiga dargaggoota irra qoostan jecha dhiiga qarree irra qoostan jecha mala dubbatu taarra millisiin affee wayyaanee dharrasaa san dhoomtee mana keessa ciisu jirtu ta'eerumaan qatte ta wayyaaneen hiriyyaasiitiif gadi tambiste ta miila naafeessitee mana taa'u jirtu ta fincaan bakka jalaa fuudhan ta haati ganamaa galgala ilmootii wayyaanee kanan irraa godhe jettu san ogguu qabsoo Oromootiif hin qabsoo jettee wayyaanee cinaa dhaabbate mala dubbatu dubartiin teenya san mala dubbatu dargaggeessa keenya kamarri maan ala keessaa yaa'e harrallee lubbuun jiru kagodaan isa wayyaaneen isa dhoyte isa badeessite bara sadi dura qabu hogguun fi arree isin qabsoo isaan godhan injifannoo isaan godhan muhannaa isaan harkatan tana harkaa fudhachiiftanii wayyaaneedhaaf abbaa keessaniif deebisuudhaaf isaanii wajjin qabsaa'uudhaaf isaanii wajjin dhiiga qeeroodhaa dhiiga saree godhuudhaaf injifannoo qeeroodhaa injifannoo sareetti deebisuudhaaf wareegama qeeroodhaa wareegama bu'aan qabne taasisuudhaaf warri arraan tana juuntaa kalee qeeroo teenya kuma shanii ol nurraa fixee wajjin firoomtan maalaa dubbatarree arra warri lubbuun jiru maalaa dubbatu hamadaawee mana keessa taa'u maalaa dubbatu haati qeeroon irraa duute maalaa dubbatu abbaan qeeroon irraa du'e maal jettee maalaa dubbatu haati Oromoodha abbaan Oromoodha juuntaa ilmaan isaanii bara sadii dura madeesse ajjeese dhabamsiise qaxara cabse injifannoo isaan fidan bilisummaa isaan fidan harkaa fuunee wayyaanee harka deebisna gidee jettanii tarkaanfachuu jettan maalaa dubbatu manni baga dhugaan teessan baatee fuudhaa heerumni keessan bara soddom dura gaafa adda bilisummaa Oromoodha tiifi ayfelloo wal dhawaa turteef adda bilisummaa Oromoo ayfelloo inni dhawaa turteef wayyaanee wajjin dhaabbachaa maqaa turteef ta'uu ni beeyna gaafa nadhii gammadaa nyaachiftanii fi karaa biyya alaa baatanis ni beeyna maan beeyna nadhii gammadaa akka ifii baatanitti ka Oromoo fadheeffatu ka Oromoodhaaf duu ka Oromoo jaaru ka Oromoo lolchiisu ta'uu isa jettanii nyaachistanii mi ifiin moo ni baatan karaa alaa gantaa wal jaartanii qe'ee wal ijaartanii arra maalaa dubbatu maatiin san arra maalaa dubbatu gosni san arra maalaa dubbatu lammiin isaa arra maalaa dubbatu gandi isaa arra maalaa dubbatu shanyiin isaa hogguu waan inni irratti wareegame bu'aa dhabeessa taasistanii warra isa dhabamsiise wajjin firooma filattanii warra isa dhabamsiise wajjin tokkummaa uummatanii injifannoo qeerroo fi ilmaan Oromoodhaa ka qabsoo tana keessa wareegaman hundi bara dheeraa keessa bara 150 harkattee masaraatti seentee harkaa baasneetuma abbaa keenya wayyaaneef deebisnee isa jalaa nafaqaa nyaanna malee abadan Oromoon aangoo qabatteetuma masaraan teessu jettanii hogguu isaanii wajjin tokkoomtan baga Oromoon isin bartere dubbachaa turre nuti baga dhugaan teenya baatere baga haqni keenya mul'atere baga waan isin taatan Oromoon isin garte akkuma wayyaaneen dhaloota Tigraay dhabamsiisu jirtutti akkuma wayyaaneen dhaloota Tigraayiif naasuun qabnetti shanelleen dhaloota Wallaggaatiif naasuun kan qabne argataa jirtanii jechuudha naggada dhorkanii qotachuu dhorkanii carraaqachuu dhorkanii lola keessatti oofanii haadha ajjeesaa abbaa ajjeesaa dubartii gudeedaa qabeenya saamaa mana barnootaa mana wantaatti mana milishaatti deeffachaa gidiraa uummata agarsiisaa akka jirtu shaneen beekama qixuma wayyaaneen uummata Tigraay goote akka Oromootti gudachaan himmaas qixuma uummanni Tigraay hundi ummata Itoophiyaa biraati wajjin ummanni Itoophiyaa hundi wayyaanee irraa harka fudhatee wayyaanee dhabamsiisuu irratti diinummaa sii hubatee diinummaa sii baree nutti deebi'uun qabdu jee wayyaanee dhabamsiisuudhaaf ummanni Itoophiyaa hundi sabaa sablammiin hundi qabsaa'u jirtutti diina jettee arra ilmaan Oromoo fa Oromiyaa keessa jiru hundi warri qe'een jaarame kan shaneedhaan deemu hundi diina keenya jennee dhabamsiisuudhaaf araarama tokko hin qabnu jechuudha. Araarama tokko ifa baate kaa dubbituu ifa bee dhugaatuu ifa bee haqaatu mul'ata. Diina Oromoodhaati jechuudha. Diina lammii keenyaati jechuudha. Qixuma wayyaanee ilaalluun laallaa jechuudha. Warri alarratti wal jaaree deemu jiru kan inni dhiyootan isinii hime san Profeesar Isqeel irraa fudhaa. Ittaanaa Habtee irraa fudhaa. Heenoo Gabbisaa irraa fudhaa. Warra kana jaaramee miidiyaa garagaraa irratti wayyaanee irraa maallaqa fudhatee keelloo miidiyaa jee jaaree deemu kun hundinuu
قلت ميديا جاي مال ميد كوش ميديا جاي وياني الرابع لك بتاته كنت بتاته أشير ردياته هاسو خنود كترنيا جنداني جربت تجدا والجور ميسيت تنوتي أنغو يوم قبل نملي أورومو أنغو يسني وياني أنغو ردي بسني سيوجين واهينا شو قبل نفط أبصاو جرتو كتات دبتشو في استينيا رايسين ولو دينا خينيا يشو دينا سبا خينيا ديجا بوما لميلة تينيا وريجم توت أبصو بلسوما أورومو تفوريجا مني هودا إسان كان الرب بدنا يشو كايساني وجد يمسن كراغر مان كابو يشو تنافي متي أورومو كابسول ترى تنافي متي هاتي المسيح كدبت تنافي متي المدر درا كتراجع تنافي متي وابون كاغا موجي كايسا ديماتو وريجا وياني في شنو ولي هيرو مساني كنا إفا قدام بود نوتي بالبلتاني أبو رجعت يسنجر نوتي بالرئيساني أبو رجعت يسنجر جارد وان دعارو جرا جريسا كيسا أسديبياني أما بودا وهم فدي ويته أو كليس مخيجان دعارا ملي وياني نتي ديبون كابتو وياني وجين أرارا من كابنو إلى ذلك لم تفهم مرة بالليسنا أراس دكاني كنوا شنين أنما وياني وجين تكون ما سي تايسين دبچاتو تاني إفا باتي أما بودا أسدكاني جتن الله ما جناس ديبيا قوم تيجي بلودا ألف تي أرجين بلودا بعاس دكچاتن ديبيا أسكو بعار تاني يجو أكتك أبسون تيجي كنشرت akatti tukumman kenya bitina akatti amanti dana danu qodan akatti gandana danu qodan akatti wa hudda kaysa alam godan akkanu irren qabani ummata heddu bu'an qabne nu taasisan nurra tojjatani barashan tami ol jettu qabsona dabili suma romo ega jarante fi asidu jettu jarra bagadatin dula shanyidati of amanti da of jani irra dula turan qabsona dabili suma romo harka fudatani jettu harre ndakani dabar ka fudatani kutani achi khasani ila mat wonni san godu jiran oromo qodu oromo hiru oromo tokkummaa dorgu oromo diina jala mataa gacabsu haqabsaa'u fadhumaas kaambii qabsoodhaan waliin qabanii dinichaa qochisiisu mixaatis qochisiisu namaaf kullii daleessisu haana immoo ajjeesu dhabamsiisu bittinneessu tana ta'e isaan hojjechaa turan bara dabree kana hunda tanaafi malee yoom luunna taate ijoolleen oromoodha tanaafi malee yoom sodaa qabdi ijoolleen oromoodha tanaafi malee gootni goota caalu ilmaan oromoo malee jira tanaafi malee kan injifannoon teenya nurraa fagaachaa turteef akkamiin mo'achuu dadhabne uummata dila murataa ajjeesee gu'uudhaaf qophii ta'e taane isaan tunu taphachaa ture jechuudha diraamaa gandaatiin diraamaa qayeetiin oromoo bittinneessani خان أرجومسني خان أرسي لجانيني خان مالي جانيني جنرال أبابا جرسوفا جنرال كمال قلشوفا جنرال هاي لوجان فافا ورانا وياني خد أدم خير تلادك بتني سنين فيني جنرال كمال جزء دوكاساني أبوه خباش به متشيرا مجانيني حركة دولاني كنشر سريع كني كم صنوف ننتاسس إيه إلمان كندا كنا إلمان كأي كنا نصوباني نو تبتشا بانجت دبتشا تورجع فاسيس ساتلا تورجع فاسيس نورا سوتا متيجي بقى فودا هيرون نساني خبرة إيرا تورجون girgirii hadhoo itti tana keessatti amma booda shaneen jiraachuun keenya dhabama injifachuun keenya jirtu qeeroon lafaa kaate ummanni oromoo lafaa ka'e sabaa sablammii lafaa kaate waan kana ittisuudhaaf kophaa yaanee dhokannee deemuun nun baastu asii achi hiree nuti qabnu du'a qofa wayyaaneen dhabamuun si hafan qabu ummanni Itoophiyaa hundi sabaa sablammiin hundi itti kaate oromoon shaneedhaa fi wayyaanees walumaan itti kaate asii achi carraan qabnu fuudha keenya kana dhooysinee turuun nun barbaachisu firraa ifa goonee deeggarsa alaanis kanallee warqannee waatarree hanguma duunuu hanguma dhabamnuutu jechuudhaaf ifa baasuu keessaniif alla maganiis ni jenna jechuudha. Baga ifa baastan. Seenaa Minilik. Muummicha ministeera Amaara jettanii Amaara obsitanii.